Arrambootu waan akkana amma dura gartee goote kanaachi gabbaatee malee xiyya malee gabbaatee waan takka gootee laal mata walla kanaan si dhaabuta. Dhageesse? Usa jee kay manarra kay deemu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jaallatamtoota hordoftoota keenya dhufnee jirraa gama keessan arragaa killeen maaliif badee jechuun keessan gaa hin oolamu asumaan wanni nu bachiise akkuma beektan mana keessaa gaafa eegalee fi gartee nyaatee gartee uummanaa wallollee walumatti jira kanaatu gartee gama keessan gartee dhufullee nu dhoggee nu bachiise asumaanuu gaa wanni gartee hanqabadee isiniif dhufe gama keessan akkuma agartan beektaalleen kun wanatti galtee jirti eega beektaan manatti galtee isaanilleen kun wajjumaan bashannananii holaatti turanii garuu immoo kan hunda nu arrabsiisee kan akkanatti jechuudha akkanatti arrabfamus akkasiin arrabsamtu nu godhe ammayinaani kanarraa waan gartee isin duraan gartee beektaan akkana jechuu turte san isin maqaa isii hin dhawine isinillee hin kaafne kanarraa garuu jalaa baate jeetiin abdii qaba. Jalaa baate? Kawan isin si dubbatan ini sini salah nama isanillee waa'ee kee dubbatanii jiran garuu immoo kan gartee akkuma beekamu hundi seenaatii fi asumaanuu sababa kannaallee gartee kannaallee maallaqa irraa murteessan isallee kunoo arraan tana kunoo viidiyoo gadhiisanii jiranii viidiyoo sanillee garree maallaqa gartee arafeen irraa fudhatee jira ammoo mucaan kun dhugaa hamseeyuu danganni dhahamee wallaan namisan dhugumaan gartee maallaqa gartuu mucaa sana irraa fudhatee jira. Nuti tana qabna tana akkana wal godhuun sila bareedaadha. Dhugaadha. Namni tokko eega balleessee jira. Sababa eenyuutii kan hunda godhu. Namni kan hunda waliin fixeen feeritaan. Feeritaan ammoo mucaa sanillee kasaaraa nayitee mucaan ammoo maallaqa gartee hamseeyuutti ittiin dhaame wallaanaa kafalaa jira jechuudha. Ammoo waan takkaan dhaaman dhaabsa gartee yookaan nama gartee asirra jiru yookaan isuma sanuu fi wanni nan dhaamu lalaa jettanii harkaanis harka namatti ilaalu. Duraanis siimee bara. Duraanis siimee. Hayya duraanis siimee ganta kun ganta namarraa nyaatu nama godhanii maal godhuufi kana seentaa jeen jiruun hamsee'uutii fi isaan hundaa yoo dhaan deemsin hin jenne. Yoo dhaan deemsin. Eega. Amma dhiisha kaabarte isaanii dhiisee meen. Kanarraa wanneen waan itti dhiisee viidiyoollee jechuudha wanni ba'uu na qote maal. Hayyee. Sababa isaanii deeme. Kanaaf eega deemtee dhufuutti hin jirre. Eega deemtee dhufuutti hin jirre. Maaliin godhate? Gizee malee dhufu jirta hamaali gizee malee dhufu jirta. Bakka gizee malee dhufu jirta. Ani isaan bira dhaqu jira isaan dhiisee baran sababa. Dhugaa isaan dhaqu jirta. Isaan hojii deemtee dhiisee. Eesira jirta. Eesira jirta. Namarraa isaan irraa adda nabaaf ta'e ergaadha namaa ta'e atillee namtu taatee bire namaa ta'e tuman jira adda malee. Ules booda isaanii waliin waa'ee isaaniillee jechuudha yoo isaan dhufanii killeen akkana jaan malee waa'ee isaanii dubbatus hin barbaanne. Eessaa sa'a sana dhufta gizee hunda. Sa'a sana dhufta? Eega. Akka haraa dhufu mana gaafa? Duruu daa'ima durgaltu godhutti hin jirtu haa maal taate? Ni fuudhe gaata biraatiin fuudhe. Fuudhe. Ni fuudhee taaboo? Ni fuudhee taaboo. Ammaa satee ni fuudha boo? Daandii deeggartee guraara na dhaabbatu fuudha kan fuudhaa ni fuudhaa kaasuu deemu. Ofii deemta? Durinjirree wallifta. Durinjirree wallifta. Maal jechuudha boo? Amma? Maal jechuudha ni fuudhanii jettaa si jeeban. Ni fuudhanii jettaa? Gattaa yaa? Maaliif akkana ta'a annin deemaa? Gattaa si annin deemaa akka barbaadu ani. Ni fuudhee maali boo? Eessa deemtaa si? Annin deemaa akka karaan banaa boo maal taate? Karaan banaa annin deemaa ree? Yaa ammoo dubbiin irra barbaadu. Ni deemaa si jeebaran. Amma nagaan haasoo jirraami? Nagaa maal haasoo? Maal isaan eeggalu jirtu hunda na fuudhee jinni na taasoo? Ata namni yoo annin deemaa akka. namni yoo dalagaa irratti illee bakka biratti. Shakkeetiin jira barana. Shakkeetiin jira? Awwa kana shakkete kee rabbina taa'u oduuti na dhagaa jira. Sirriin jirtu? Rabbina taa'u oduun jaalla akka tanaan tunumaan fuudhaa. Maal? Barana naa jibbee. Atuuta fayyadaadhaan heerumii banana achaanii baatee. Ni roorrifamte kaa. Yeroo arribamte. Amma kee namatti maal si galchee? Maal si galchee? Bara silaatanuma akkatanii tumaa oolanii. Arraan booda. Mee maaliif na tumte aboo miidhame atumaa miidhama. Arraan booda na dhageessa. Waa'ee beeyisaa fi waa'ee arafaasii dubbachuu dhagee na dhageessa akkatti mataa natti facaasan na dhageeffadhu. Arraan booda walitti akkasii raafee. Dhageesse?
Hayyee jeema. Yoo sana hin ta'e laa karaan banaadha gabbaatee deemuu dandeessi. Na dhageeffadhu. Hayyee. Hin dubbadhu. Hin dubbadhu. Yoo deebitee waa jettee. Hin dubbadhu kalaas. Hin dubbadhu lee karaa. Wala lafa qabu. Asumaan jaallatanii taasifataa fayyaa kunoo gartanii sababa gartee jechuudha waan isin duraan jechuu turte san namni dubbatee isin jiru dhugaadha. Kanarraa immoo namni waan kana hunda jibaa na goosisee anilleen jechuudha sababa isiitiin arrafamee isiilleen arrafamte. Wanni kun nama gartee kana hunda isin jechuu turellee himi jeetiin torbaan kana guutuu eega feerisaan gaddeefe jechuudha innumaa naa himuu diddee kanarraa immoo anilleen eeganii fi gartee jechuudha kana hunda maqaan hundi naa bu'e isaan biras isaanillee hin barbaadu isaan eegisaa walitti galchan eega walitti gala rabbiin isaanillee bultii isaanii ofitti haa tolchu kanarra as booda wali atis gabbaatee waan takka dubbattee waan takka siraa dhagee ante hin beekne dhageesse. Maal dhageesse waan moduro? Maal dhageesse? Kana uumaan namni naa himeen himee tan dubbatu kuttee kana maa dubbataa ooltu? Waan namni naa himeen? Eega. Eenyusi? Isin naa himeree? Isin himeen? Ayya isinillee yoo kan gartee waan kana bar takkara lama jedhu dubbataatiin oolu. Arra garuu dubbatuun fadhu. Dhageessa. Kanaafummoo waan akkanaa walitti deebitee sirraa illee dhagee barbaadu. Hayyee. Kilmaa dhawu. Kanaachi abaluutu kan ta'e abaluutu kana ta'e. Hayyee Namni ta'u fiituun beeyne. Tanamaa gartee waan siin ga'e hin qabu. Maaliin siin jedhe geeffadhu haa? Ana maanta na eega yaa'ina gootee amala na qayyarte kana ani hin barbaadu waan takkallee sirraa hin barbaadu. Amala si qayyare. Egaa amala na qayyarte jirta maali kira kun? Sababuma kanaatiin na qabattee natti jirta. Ani namni dubbiin tun takka dubbatanii dhumtii eegan dhumnee waan takkallee hin barbaadu amma takkallee hin barbaadu waan takka. Hundallee sirraa hin barbaadu. Hin barbaadu. Micayyoo ta'eetis ni guddifatta ofee. Waan guddifadhu sin jedhu. Fudhattee guddifatta kaanni hin barbaadu kolaas. Hin barbaadu. Namni waan kana hunda bitee sii bara. Lakki ani barbaadu jaasana xitaa ol bakka bu'an jaasana xitaa ol na xitaa bee na xitaa dur hin qabne natti eegalte gaammaan taanu dira. Ganamuu na xitaa hunda qabuani. Sii waan kana hunda bite. Laa. Eenyu bitatu? Ani waan hin dhageeni waan hin dhageessan akkana jee kan abbaa sii mee xitaa narraa lafa kaa'utti hin jirtu waan takka godhatu hin jirtu gizee dur godhatus gaduu dhiiftee akka kanatti jiruun barbaadu. Hin barbaadu. Gizeen fedhen gal hor gizeen fedhen gal. Hayyee gizeen natti toleen galan. Gizee feete galaan karaasan hin barbaadu waan takkallee. Hin barbaadu. Ilmoo ta'eetitti seen gara dhufeetu jiraan deematu akka feetu godhatu. Moo nama duraan gartee feetaan naaf heerumtu sinjii saniitu amma isaattis deeme sinjii. Wallaa yoo deemte nuu naafuu dhadhaadhaan mataanaa si facaatani. La. Wallaa akkatiin duune akkatiin jiraanne si godha. Anneen deemaa uummati biratti biyyatti. Duraan eenyutu si dhorku jiran gamu dura. Na dhorku jirtee hojii gallattee mire ilmoo fudhannee hojii gallattee mire ilmoollee hin galchinaa na dhorku ta'e akka bu'uu deemuu kanaarra naa jiraa. Jaarsa ganamuu nama xitaa ol kana fadhani. Feetu? Fadhu natti tun jirtaa bareedu qabdi. Ayyaa kasi sintinna barbaaddatta gaa nama dantaana. Akkanuma jira ganti hundi boo kumaana jiru kanatti. Akkama jiratu? Akkumaana jiru kana jira. Xixuma kana xitaa dur guyyaa keessaan qabne irra kamina abidda. Amma tana hunda reechi. Kana hunda siitu fedi. Namnummaan gartee nu daawwataa jiru kun hundi murteessu. Waan ati godhu ture badii itti godhu ture. Na bira galanii. Naa duraanii ati kana gabbaatee itti tana siin jettu dhageesse qillee gara naan jaa dhageesse. Dhagoo waa damma qayyirte kaa amala. Qayyarte? Eegaa. Amala qayyarte nama arga. Amala na qayyirte kaa. Namni waan kana fidee. Si duba naa fidee waan kana waan namaa hojjaasaa yaadde wallolee dhimma sanii keessi duba teenyaaf tana maaltu fidee hoo? Teenyaaf tana maaltu fidee? Adda adda. Adda adda. Eegaa. Maali maal dubbatte waan kana hunda? Tanumaaf yaa'ina kaaftaa duba. Tanumaaf yaa'ina kaaftaa? Yaa'ii yoomiin si dhiisan ganaadhaan laal wala sira raasu ta'an. Dhageessa. Qayyga. Kan sin jedhe. Ndeemu. Waan balleessu. Ndeemu ammaan ta'a. Waan balleessu. Ndeemu. Ilmoo dhiyya fudhadhee ndeemu. Asumaanuu gaa jaalattoota fudhattoota keenya waan isin godhuu turtanii baay'atanii waan sanan gan gartee himsiise wallaa himuu diddee wallaa gartee isii gartee naaf isiin addaan baane waa lamaan kana. Kanarraa immoo waa dheeyittee arafaatii fi feeritaa bira wanni hunni jirtu moo hin jirtu gaafa isaanii wal garre gaafa murteeffate isin badii tana jalaan ajaabaate. Yoommoo kana hin himne taate isin galgalaa ganama
ammoo arran tana wanni gama keessan dhufe isillee galgalaa ganaman adabe waan madura goote san takka takkaan gartee jechuudha keessaa baasuutu jira garuu immoo kanarraa hin baafne hanga isin baaftutti ammoo yoo isin baasu baatte Itaana tettu miidiyaa duru torbaatan himingo. taasisu waan badii ati balleessite irraa ibar Harkan na barkani guyyaa tettee nyaata ubaari na olaachifte waan harka waan singalchu jedhus miidiyaa torbaatan himirre. tana singalchu naa beekame waan ati balleessite naa beekame uummanni oromoo guutuun ni beekame waan ati balleessitu tana takka wanni si galchu hin jirtu Dubaan jaata artete tan asirratti torbaanii jaartii kana godhutu jira ni maanamni. hantuuta baara irra taa'u barreessanii fi isa dhabanii jaan sila dhahanii ijjeessanii takka teetii tan dhageesse waan akkanarraan boodetti hin deemin anas maanuu gaa jaalatamtoota taafirtoota ta'ayya waan isin godhu turtanii beektanii waan kana yoo isin hubaattes yoo ni fi gartee wanni kun gartee hanga gartee karaa baatutti ani si hin deessu kanarra asumaanuu takkanaatti wanni har'a gama keessan gartee anallee fide tana isillee har'a wanni gama keessan fideef kana kanarraa gartee hanga walitti deebitti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isin ija oromootiya nagaa naaf tura